qarshii 50 durbummaa ishee kennitee anaan jeeqxi. Maqaan kiyyaa Emmidiin jedhama. Godina Jimmaa aanaa Limmuu keessatti dhaladhee guddadhe. Barnoota koos hanga kutaa 10ffaatti baradheera. Maatiin koo harka qalleeyyii yeroo ta'an, haati koo immoo keessumaayyuu baay'ee dhukkubsattuudha. Ijoollummaa kootii kaasee mana keessa bakka haadha koo bu'een, abbaa koofis obboloota koofis bishaan guureen qoraan falaxeen nyaata hojjedheen guyyaa tokko dadhabee otoo hin jedhiin hojjechaan guddadhe. Haati kiyya baay'ee dhukkubsattuu kan taateef mana barnootaa dhaqee hangan deebi'utti waa na jalaa taateeti jedheen baay'ee yaadda'a. Diinonni maatii kiyyaas waa'ee du'uu malee jiraachuu haadha kiyyaa natti naasa'anii. Lubbuu kennuus fudhachuus kan danda'u waaqti haga yoonaa naaf fayyisee haadha koo naaf jiraachiseera. Isaaf galanni naaf haa ta'u. Haati kee laafteetti har'a duuti bor duuti naan jechuun ollaan gurra na dhukkubsaa ture. Abbaa koo waliin qotaa aramaa dallaa hidhaan umurii koo dabarsee. Namoonni ollaa kiyyaa dhiira moo dhalaadhaati hanga naan jedhanitti hojii gurguddaa dalagaan ture. Umriin koo waggaa 18 yeroo guutu barnoota kutaa 10ffaan xumure. Akka carraa ta'ee maatrikiinis waan naaf hin dhufneef maatiin koollee harka qalleeyyii waan ta'aniif waanuma gaaffii hin qabne deemeen gargaaruun qaba jedheen paaspoortii baafadhee baatii 2 booda dafee viizaan kiyya naaf dhufe. Imala kiyyaa gara biyya ambaatti raawwadhe. Waggaa 4 nan hojjetadhe. Maallaqan argadhuun haadha koo wal'aannachaa maatii koo gargaareen waan isaan barbaadan ergan godheefii booda gara biyyaatti deebi'een baatii 2 boqodheen deebi'een hojii koo itti fufe. Si'a kana garuu kanaan booddee mataa kiyyaaf hojjetachuun qaba jedheen waantan hojjedhu ofiif kaawwachuu qusachuun eegale. Hanga ammaatti biyya ambaa dhufees biyyas yeroon jiru akka nama umrii isaatiin jiru dhiqadhee dibadheen akka hiriyoota koo ta'een guyyaa tokko hin beeku. Yeroo hundaa gaduma jedheen jiraadha. Si'an mataa kiyyaaf hojjechuun qaban jedhu garuu rakkoon gidiraan natti baay'ate. Biyya ambaa yeroon dhufu kana hiriyaa dubartii tokko qabadheera. Haadha, abbaa, obboleettii, obboleessa gorsituu naaf taati. Baay'ees wal jaallanna, jecha waliis waliif kabajna. Kana godhi yeroo jettu nan godha, kana godhi yeroon jedhuun ni gooti. Maarree mucayyoon kun guyyaa tokko obboleessa isheedhaan wal na barsiisti. Haasoos waliin eegallee. Haasoo booddees gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Yeroo kanatti ani lakkii ani kaayyoon koo kanaaf hin dhufne. Yeroo ammaa kanatti gaaffii akkanaaf jireenya kanaaf of hin qopheessine jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni ani haasoo sirraan kutu gaafa eeyyamamtuu taatu tole naaf jedhee waliin itti fufne. Booddee irratti obboleettiinsaa hiriyaan koo gidduu galtee hiriyyummaan keenyi dhiigaan akka walitti hidhamnuuf maaloo obboleessa kiyyaaf tole jedhii akka ati jaalallee hin qabnes nan beeka. Obboleessi kiyya immoo nama gaariidha jettee na kadhatte. Yeroo booddee anis tole jedheen obboleessa ishee waliin jaalallee ta'een waliin dabarsuu eegalle. Baatii 5 jaalalaan erga waliin turree booda jaarsi gara maatii kiyyaatti ergame. Haa ta'uutii garuu abbaan koo nama ani hin beekneef intala kiyya hin kennu jedhee baay'ee didee booddee irratti anumti anatu jaallatee sirriitti hin beekaa sirriitti namana jedheen abbaa kiyya amansiiseen ni kaannoo fedhame. Anii fi jaarsi kiyya biyya garaa garaa hojjechaa kan turre. Innis gara biyya ani hojjedhuutti jijjiirratee biyya tokko keessa waliin hojjechuu eegalle. Ani kontiraataa yookiin immoo xalabaa waan hojjedhu manaa ba'uu hin danda'u. Sababa kanaaf biyyuma tokko hojjenna malee ijaan waliin arginu. Kanaan anis hojjetachaa otoo hin jiru warreen bira hojjedhu maallaqa baatii 7 na dhowwatanii naaf kennaa jedhee yeroon kadhadhu nuti maallaqa hin qabnu gara biyyaatti si galchina naan jechuun na sodaachisuu eegalanii. Yeroo kana halkaniif guyyaa gara rabbiitti boo'een yaa rabbii wantan hojjedhe yoo na dhowwatan wantan hojjedhe nan dhowwatiinii jedheen kadhadheen yoo maallaqa na dhowwattan waraqaa kiyya naaf kennaa bakka biraa deemeen hojjedha
jedhaa jedheen isaan gaafadhe. Yeroo kanatti isaan maqaa keenya nu balleessuufidha jedhanii sodaatanis booddeerra garuu tolinaan jedhanii bakka biraa deemee akkan hojjedhuuf naaf eeyyamanii. Yeroo kanatti abbaa manaa kootti bilbileen kunoo maallaqa kiyya na dhowwatanii waraqaa kiyya immoo naaf kennaniiru kottu na fudhu bakka kanatti jedhee yeroon gaafadhu hundumaayyuu kan godhu rabbidhaa jajjabaadhu jedhee natti dhiyoo kan jirtu obboleettii isaatti naaf himee konkolaataa qabattee bakka nani jirutti dhuftee na fuutee ishii fi hiriyoota ishee waliin jiraachuun eegalee. Baatii 3 ergan jiraadhee booda obboleettiin isaa kuni waan tokko na gaafatti. Atii fi obboleessi kiyya haga yoomiitti halaala walirraa teessuun waliin ciisuu qabdu jettee na gaafatti. Yeroo kanaanitti akkamittiin jaarsa koo waliin ciisuu didaa waliin jiraachuu sin jibbaa haga waa of harkatti qabadhutti guutummaatti waliin jiraachuuf malee kan karoorsine jedhee yeroon deebisuu fi lakkii wanta yaadde qabdaa jettee anaa fi obboleessa ishee gidduu dubbii walitti buusuu kalaquu eegalte. Guyyaa tokkos otoo ani hin beekiin otoo ani hin karoorsiin obboleessa ishee mana fiddee waliin akka ciisnuun taasiste. Guyyaa 2 waliin bullee kabaja kiyya abbaa manaa koof nan kenneefi. Edaa kaayyoon ishee obboleessa ishee waliin akkan ciisu otoo hin taane kabaja kiyya dhabeen isheedhaan qixxee akkan ta'udha. Amma nu qixxaatteettaa akka durii ulfinni siif hin maluu jettee na ciguu yeroo eegaltu ani kabaja kiyya kan hin kenne abbaa manaa koo fi atii fi hiriyoonni kee na cigdani garuu karaa deemaa kan guyyaa tokko simbira bulee simbiraa ka'uu fi yoom kennes kan ittiin gammadu malee kanan itti gaabbu miti abbaa ilmaan koo kan boriitii jedheen deebiseefi. Yeroo kanarraatii kaasee obboleettiin ishee hiriyaa koo kan taate kuni nama otoo hin taane seexana natti taate. Dubbii waanuma hin jirre guyyaa guyyaatti obboleessa isheetti haasofti. Maal haa godhu jedheen yeroon isan kadhadhu amala obboleettii koo anatu beekaa ani ishiidhaan fuudheen waliin hin jiraadhu haati manaa kiyya siidhaa isheen waan barbaadde haa dubbattu calli jedhiitii dalagaa kee dalagadhu jedhee na gorsee. Baatii 5 isaan bira yeroon guutu walii galeen jiraachuun dadhabee dallaalaa tokko bira deemeen naannoo biraatii hojii naa barbaadi jedheen rabbi ulfina haa kennuufiitii guyyaa 2 keessatti dalagaa naaf argee hojii kontiraata waggaa 2 mallatteesseen hojjechuu eegalee. Obboleessa ishee abbaa manaa koo waliin baay'ee walii gallaa. Inni nama baay'ee yaadu egeree yookiin immoo boriinsaa malee itti mul'annedha. Waa'ee borii malee waa'ee har'aa hin haasa'u. Ishiin garuu obboleettiinsaa ammallee gidduu keenya galtee ishiin nama biraa jaallatteetti ofumaa waliin akka tokko taataa gaa'illi kun diigamuu qabaa otoo si jaallatti ta'ee si biraa dhuftee hojjetti yoona deesseeyyuu daa'ima godhatteetti waan isheen hin jenne hin qabdu. Obboleessi ishee yookiin immoo abbaa manaa koo guyyaa tokko tokko cimaa ta'ee gara koo goree obboleettii isaa morma guyyaa tokko tokko immoo wanta isheen isa jette fidee anarratti hafuura baafata. Borii jaalala bultii kanaa yeroo yaadu yaadda'uun eegalee. Maatiin haati obboleettiin obboleessi jaalala gidduu seenuu yoo jalqaban egereen jaalala sanaa sodaachisaa akka ta'e seenaa hedduurraa nan dhagaa nan baradhaa. Kan koo kun baay'ee na sodaachisaa. Sanuu bultiin amma keessa jiru keessatti maatiin koo abbaan koo nan gargaaru. Rakkoon tokko yoo uumame situ keessa galinaan jedhee anatti as deebisaa. Isaan keessaa namni ani qabu abbaa manaa koo qofadha. Kan ani beeku obboleettiinsaa maatiinsaa hundumtuu faallaa kiyyaa. Jireenya kanatti deemuun baay'ee na sodaachisee shakkiis keessa kootti na uume. Meeriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qoodaa. Waan kanatti guyyaa guyyaadhaan qoramaatiin jira. Ana obboleettii keessan MD Dubaay United Arab Emirates irraa ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.